Namni bara kana diivii guutee hundinuu gara Ameerikaa ni deema. What? Bro, what are you talking about, man? Ameerikaan waggaa waggaadhaan diivii lootoriidhaan namoota baay'ee ni fudhatti. Waggaatti yoo xiqqaate namoonni miiliyoona 25 ol diivii lootorii ni guutu jedhamee yaadama. Namoota sana keessaa garuu namoonni gara Ameerikaa deeman namoota muraasadha. Akkasumas Ameerikaan namoota diivii lootorii guutanii gara biyya Ameerikaa deemaniif waggaa waggaatti seerota haaraa ni baasti. Seerota yeroo dhiyoo keessa ba'an keessaa dur namni kutaa 8 barateeyyuu gara Ameerikaa deemuu ni danda'a ture. Garuu yeroo dhiyoo keessatti nama kutaa 12 ol barate akkasumas immoo kutaa kolleejjii yoo ta'e immoo waggoota 2 ol nama hojii hojjete jedhanii seera haaraa baasanii turan. Ammas immoo bara kana seerri haaraan ba'e tokko jira. Seerri haaraan inni bara kana ba'e namoota baay'ee akka isaan diivii lootorii hin guunne kan godhuu fi carraa namoota baay'ee kan dhiphisu akkasumas immoo namoonni baay'een diivii lootorii seera kana guutanii yoo carraa diivii lootorii yaalan namoonni baay'een kan ittiin darbuu danda'anidha. Isinis har'a viidiyoo kana amma xumuraatti yoo ilaaltan diivii lootoriidhaaf yoo carraa keessan fayyadamtan bara kanatti carraa gara Ameerikaa deemuu ni qabdu. Diivii bara kanaa guutuun kan jalqabamu Oktoobarii yookaan immoo fulbaana gara dhumaa jalqabamee ji'oota tokkoof kan guutamudha. Akkasumas immoo bara kana seeronni dabalaman maalidha kan jedhu yoo isinitti himu seeronni bara kana dabalaman inni jalqabaa seerri inni jalqabaa kan isaan bara kanatti dabalan namni tokko diivii lootorii guutuudhaaf doolaara tokko Ameerikaadhaaf kaffaluu qaba jechuudha. Kunis immoo kan ta'u akkamittidha kan jedhu gara dhumaatti isinittan hima. Isin immoo akkaataa kamiin kana fayyadamuu akka dandeessan illee isinittan hima jechuudha. Inni lammaffaan kan isaan seera bara kanaa keessatti baasan paaspoortiidha. Dur namni tokko diivii guutuudhaaf paaspoortiin hin barbaachisu. Erga guutee carraa gara Ameerikaa deemuu erga argateen boodatti paaspoortii baafachuu danda'a ture. Ammatti garuu namni tokko diivii lootorii guutuudhaaf paaspoortiin ni barbaachisa jechuudha. Kanallee yeroo gabaabaa keessatti paaspoortii argachuudhaaf yookaan immoo akkaataa kamiin akkasiin ashaaraa kennitanii yeroo gabaabaa keessatti paaspoortii akka argachuu dandeessan illee isallee isinittan hima waan ta'eef amma xumuraatti na hordofaa. Tole seeronni bara kana isaan kana fakkaatu. Tole akkamittidha nuti immoo paaspoortii hin qabnu akkasumas immoo doolaara tokko kanas immoo kaffaluudhaaf hin danda'u jechuu dandeessu. Tokkoffaa namni biyya Ameerikaa jiru yookaan immoo biyyoota biraa namoonni jiran maaster kaardii namoonni fayyadaman isiniif kaffaluu danda'u. Karaa sanaan carraa keessan of jala dabarsuun qabda waan ta'eef ammumaa kaasaatii haala sana mijeessa. Inni lammaffaa immoo maaster kaardii ofii keessanii haala ittiin argattan fayyadamudha jechuudha. YouTube irratti viidiyoo isiniifan hojjedha maaster kaardii Bybit irraa akkaataa kamiin akka argachuu dandeessan akkasumas immoo yeroo itti diiviin guutamuu jalqabetti immoo akkaataa kamiin akkasiin kaffaltii sanallee kaffaltan illee viidiyoo isiniifan hojjedha jechuudha. Kanaaf viidiyoo kiyya hordofaa isiniin jedha. Inni maaliif ammatti diivii jalqabuudhaaf guyyoota muraasa tafe yeroon isaa dhumaa jira jechuudha. Kanaaf kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yookaan immoo namoota biyyoota biraa jiran isaan fayyadamtanii guutuu qabdu jechuudha. Maaliif bara kanatti namni diivii guute carraa deemuu bal'aa qaba. Maaliif namoonni baay'een amma fakkeenyaaf doolaara tokko sanas namni kaffaluu hin dandeenye baay'eetu jira. Inni lammaffaan immoo paaspoortii illee namoonni baay'een hin qabanii yeroo gabaabaa keessatti immoo paaspoortii argachuu dhiisuu danda'u. Kanaaf isa kana carraa kana fayyadamuudhaaf ammumaa kaasaatii wantoota mijeessuu qabdan ammumaa kaasaatii mijeessa. Maaliif paaspoortiis yoo ta'e paaspoortiin biyya keenya keessatti ji'oota baay'ee fudhachaa jira. Garuu ammatti seerri immigireeshiniin baasee jira waan ta'eef isas immoo akkaataa kamiin akka argattan amma isinittan himaa jechuudha. Kanaaf isa kan doolaaraa immoo Bybitidha. Bybit fayyadamuu dandeessu. Akkaataa kamiin akkasiin Bybit bantanii fi Bybit kaardii immoo akkaataa kamiin akkasiin argattan viidiyoo ittaanuun isiniifan hojjedha waan ta'eef YouTube kiyya subscribe godhaatiin hordofaa. Tole namoonni paaspoortii hin qabne ammatti immigireeshiniin kan baasee maaliif dura paaspoortiin ji'oota 2 ji'oota 3 waan akkasii baay'ee ture. Amma garuu seerri haaraan immigireeshiniin baasee jira. Weebsaayitii kana fayyadamuudhaan kompiitaraan yaaluu dandeessu. Weebsaayitii kana irratti ji'a meeqadha torbee 2 keessatti kan akka inni dhufu isinii godhachuudha. Maaliif diivii kennuudhaaf
amma guyyoota muraasa ta'e guyyoota muraasa kana booddee erga jalqabameen booda ji'oota tokkoof kan turudha. Isin immoo 25,000 baastanii paaspoortii baafachuu barbaadan ni dandeessu. Akkasittis namoonni lakkii isa kana namoonu kan dafee nagaa qabuun barbaada yoo jettan isa kana yaaluu dandeessu. Lakki immoo kanan fayyadama yoo ta'an torbee lamaaf ni tura waan ta'eef torbee lama keessatti ashaaraa kennitanii fudhachuu ni dandeessu waan ta'eef kana fayyadamtanii carraa keessan yaaluu dandeessu jechuudha. Maaliif bara kana akkasiin jalan darbine maaliif namoonni baay'een bara kana guutuu hin danda'u waan ta'eef isin immoo carraa kanatti fayyadamtanii DV guutuu qabdu jechuudha. Maaliif wanti hundumtiyyuu yeroottidha kan inni bareedu waan ta'eef booddee isin jala darbee amma gaabbitan ammatti carraa keessan fayyadamtanii carraa biyya Ameerikaa deemuudhaaf yaaluu qabduun siniin jedha. Gara fuulduraatti immoo ani kallattiin ittiin isinii kaffaluu danda'u yoo jiraata ta'e isa kanaaf illee gara fuulduraatti waliin haasa'aa waliin guutaa deemna waan ta'eef yuutuubii kiyya akkuma sanitti himee sabiskiraayib gochuudhaan na hordofaa. Galatooma.